firqaan namni gartee adda babaa'uun akka jirtu nu himee jira. Ammoo adda babaa'uun ni jirti. Hadiis tokko gartee yeroo hedduu dhiyaatu jira. Ati ni beekta kan maanta narree footi dubbachuu haatisanii. Uummanni kun kan adda ba'uu ta'a kajuusanii. Adda ba'uu ta'an sun uummanni kan adda ba'uu ta'a gaafa adda beesan fayyaadaadhaa qaceellotti addaan bahaadhaa warra duuraadhaa ta'etti immoo Nabi sallallahu alaihi wasallam moo adda ba'uu dhufu ta'a ammoo wanni sun waan badduudha wal jabeeffadhaa addaan hin bayinaadhaa addaan faca'inaa hajuu immoo ergaan hadiisanii maali? Gaafa dur islaamummaan duratti ka gosa gosa wal baaftanii gosa gosaan gandaan wal nyaattan sun Rabbii isa san keessaa isin baasee islaaminaa irratti isin tokkoomse obboleewwan katola rabbiitiin taatanii rabbiin gartee wal isin hammachiise wal isin jaalachiise kana gartee yaadadha akka irra dabartan sun ittiin deebinaa jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Waa'ee firqaa salafiyyaa jamturoon haa dhufnu boorri isiidha akkami yoom hundeeffamte eenyuun hundeeffamte kaayyoo fi karoorri isii homaa. Ati gartee maqaa salafiyyaadha salafiyya jii of yaan yoo san hin ta'in islaamummaa sirriirra hin jirtu inni jaan waan amantii islaamaa keessatti hin dhufin san